jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota hinaantuu biyya keenya Waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu akkam yeroo kana geessanii nagaa kootii galata Waaqayyoo isinillee akka nagaa taatan abdiin qaba isin jedha. Yeroo darbee hojii harkaa isin hojjedhee isinitti argisiiseen ture jechuudha yaalii kiyya. Har'a guyyaa san jalqabbiirraa nutti argisiisi. Wanti ati ittiin hojjettu muka moo kirooshiidhaan jechaa warreen turtan jechuudha. Muka miti kinoo kanaa jechuudha hin bitama. Online irraa hin bite jechuudha. Kiroosheettidha maqaan isaa kiroosheet jedhee tanas sarchi godhe bite jechuudha. Namatu iyyuu na bichisiise online irraa nama Ingiliffa beeku jechuudha. Ani baay'ee waan hin dandeenyeef Ingiliffa akkana jechuudha. Muka miti jechuudha. Qal'aanis jira, furdaanis jira, kan kana gadiis jira jechuudha. Kan kana oli furdatus jira, kan kana gadi qal'atullee jira jechuudha. Kinoo kanaan jechuudha. Kanattaan sudhaan immoo akkatti dhahamu jettanii jirtu, akkatti jalqabamu jalqabbiirraa kaasee nutti argisiisi warreen naan jettan jirtu jechuudha. Jalqaba duraa chaanaalii kiyyarratti hojjedheen ture. Jalqaba akkuma chaanaala baniin jechuudha. Egaa akkanatti kirrii kuni akkana tokkumaan jalqabna jechuudha. Yeroo jalqabnu kana akkanatti kirrii kanatti galfanna jechuudha. Kirrii tokkicha kanatti galfanna. Egaa akkanatti tokkicha kanatti galfanneen booda haala kanaan xalafachaatuma deemna jechuudha. Xalafachaatuma deemna jechuudha. Haala kanaan xalafachaatuma deemna. Argitan jedhee yaada. Ittuma xalafachaa deemtu hamma barbaadan jechuudha. Yoo kanallee guutuu barbaadan kana guuttanii xalafattu, yoommoo gimmaashas barbaadan, yoo gimmaasha isaa gadiitis barbaadan haala kanaan xalafattu jechuudha. Haala kanaan xalafachaatuma deemtu. Haala kanaan xalafannaa sana booddee kanaanis dhiisuu dandeessu. Isin garuu waan barbaadan hojjechuudhaaf gabaabsitanis hojjechuu dandeessu, dheeressitanii wanti qoottan dabaladha jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Xalafattu isiniin jedha. Warreen na jajjabeessitanii jabaadhu itti fufii warreen naan jettanii guddaa tokko galatooma ulfaadha. Isiniin galateeffadha. Isiniin jechuun jaaladha. Obboleewwata koo baay'een isin jaaladha. Isiniin kabajaa. Kinoo warreen jalqabarraa maaliif nutti hin argisiisne jettanii haala kanaan jalqabamu amma bakka xumuradheen jira. Hamma nama xalafuun barbaade waan ta'eef isin guuttanitti illee xalafuu dandeessu. San booddee kanatti fidattu jechuudha. Kana akkanatti itti galchitu jechuudha. Kun asiin akkasitti akkanatti jechuudha. Mana diddi haala kanaan kanatti dabarfachaa deemtu jechuudha. Amma jalqabbiirraa nutti argisiisinaan jettanii turtanii kinoo haala kanaan kanatti dabarfachaa deemtu jechuudha. Ammas akkanatti yeroo amma jalqabbiin kuni hamma xiqqoo ol hiikutti nama dhiba jechuudha. Yoo liiqee wayyaa, yoo xiqqoo yoo guddatte wayyaa. Ammas asumaan akkanatti suuta jettanii
xalafachuudhaan jechuudha. Akkuma dura jalqabnetti dura harka kiyya irratti jalqabe kan akkana goonaa jechuudha. Kanas finnee tasiin akkanatti jechuudha irraa guuraa deemnaa jechuudha. Garanatti dabarfachaa suutumaan garanatti dabarfachaa argaa jirtu jedhee nan yaada. Haala kanaan jechuudha. Sinti mul'ata yaada xalafachaa jira jechuudha. Haala kanaan xalafaatuma deemtu jechuudha. Haala kanaan guddachaa deema. Yoo haaluma kanaan jalqabumaa siniin jedha jalqabbiin isaa. Haala kanaan xalafadhe kinoo kanattis dabarfadheen jira. Ammas immoo karanatti dabarfadhaa jechuudha. Baay'eetti dheerataa garuu.
amma akkuma ol guddachaa deemuun xalafaan isaa nama dhibu salphachaa deema jechuudha. Yoo jalqabni baay'ee nama dhibaa xiqqoo nama rakkisuu fida jechuudha. Yommuu xiqqoo ol guddate malaalaa xalafuun isaa nan dhibu jechuudha. Na dhibaa hin jiru. Amma jalqabbii xiqqoo oliitti jechuudha. Kunoo haala kanaan hojjetamaa jechuudha. Jalqabbiin isaa haala kanaan warreen immoo kana eessa argattee kuula eessa argattee warreen naan jettanii kanas immoo kan ittiin hojjedhu eessa argattee asumatti hin bite online irraa hin bite jechuudha. Lachuu warreen immoo hojii madaamii akkam goote hojjetta warreen naan jettan isaanii yeroo taa'u malee hojii madaamii dhiisee kan hojjedhu. Madaaminis immoo maal akka hojjedhu hin beektu maaliif ani yeroo boqonnaa kiyyaa waan hojjedhu ittiin himu jechuudha. Madaamiin tokko nama dhoowwuu dandeechi yookaan hojiis namatti guddisuu dandeechi waan ta'eef waan hojjettan kamiyyuu ittiin himinaa amma isin danda'ameen jechuudha. Maaliif hin jaalatan isaa waan ta'eef hin jaalatanii hojii dhiistee jedhu waan ta'eef kana isin jechuun jaaladha. Galatooma ulfaadha waan na daawwattanii fi yeroo biraatiif immoo viidiyoo qabadheen isinii dhufa jechuudha. Kana waan irra gaheeni kinooti haala kanaan jechuudha. Na jajjabeessuu keessaniif hedduu galatooma. Hunduma keessanuu isin jaaladha. Jajjabinni keessan haaluma kanaan itti hafuufuu baay'ee namatti toltu. Haaluma kanaan xumuree ammallee jechuudha. Marsaa sadaffaa xumureen jira. Kinoommaa guddatee jira jechuudha. Guddachaatuma deemaa jechuudha. Yeroo guddatutti namoonni baay'ee nama rakkisu. Xiqquma oliiqe asumarraan immoo waan barbaadan fakkeenyaaf amma kana hammana erga xalaftanii booddee kana kuttanii asitti kirrii biraa bifa biraa guduufitanii ittiin hojjechuu dandeessu jechuudha. Bifaanillee yoo barbaadan. Ani amma irra caala kuula adii kana waan qabuuf kanaanan jalqabbii eegale jechuudha. Amma dafee na hojjechiisaa jira jechuudha. Maaliif waan ol guddateef nanni buuxa lafaan isaa. Garuu yeroo xiqqoo irraa hoo akkanatti talafan baay'ee nama dhibaa xiqqoo. Amma immoo maan jedhu naaf galaa jira jechuudha. Isinillee haala kanaan kinooti baay'ee nama rakkisu. Kinoo warreen isinitti mul'annillee yoo jiraate akkanuma xalaftanii akkanumatti baastu jechuudha. Tokkotti amma yoo itti xalaftan akkanumatti baastutti xalaftanii jechuudha. Amma sitti xalaftu anuma xalafta isa wajjin akkana baastu. Kan duratti xalafame jalatti guduufama. Kan immoo amma itti xalaftan gubbaarratti ol ba'a jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Irratti eeggachaati jechuudha. Malee irraa tokkicharraa kanarraa baanaan hundumatu na jalaa hiikkata jechuudha.
Kinooti marsaa arfaffaa koo xumureen jiraa jechuudha. Marsaa 4 xumureen jiraa. Marsaa arfaffaa xumuree haala kanaan guddisaan deema jechuudha. Wanna nama rakkisu baay'ee hin qabu. Haala kanaan jechuudha. Kinoo haala kanaan guddiseen jiraa jechuudha. Haaluma kanaan guddachaa deema. Yeroo guddatetti immoo nama hin dhibuu isiniin jechuun jaaladha. Viidiyoo lammaffaatiin hamma walitti deebinutti nagaadhaan turaa fayyaa naa ta'aa isiniin jedha. Kinoo haaluma kanaan xalafamaa uumaa nama dhibu xinnoo yeruma jalqabaa san nama dhiba malee waan tokko nama dhibu dhugaa rabbii salphaadha baay'eetti isiniin jechuun jaaladha. Ani gara kiyyaa guyyaa tokko bichaa na dhibe. Guyyaa lammataa ofumaa kiyyaafin eegalee jechuudha. Guyyaa tokko qofa kan na rakkise. Isa booddee ofumaa kiyyaafan haala kanaan hojjechuu jalqabee hundumtuu hin danda'ama. Isiniin jedha. Galatooma ulfaadhaa waan na daawwattaniif hedduun isiniin jedha. Yeroo biraatiif xumura waan kanaa isinittan argisiisaa jechuudha. Yeroon xumuretti viidiyoo isiniifan hojjedha. Hamma sanitti nagaa fayyaa naa turaa. Fuleewwan koo qaqqaaliif gaggaarii isiniin jechuun jaaladha. Egaa guddatee baay'ee nama rakkisu yoo guddate nama rakkisu. Amma lafa nama guddiseen jira. Waa tokko nama hin dhibu. Kinooti galatoomaa xumura viidiyoo kanaa isiniifan hojjedha. Itti fufaa isiniin jedha. Like, share, subscribe gochuudhaan akkana jajjabeessitanii homaa shakkii hin qabu isiniin jedha.